Haati hinduu tamaleen fayyitu. Waan mana keedhaaf ta'u qopheeffadhu. Nagaan faraarree Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ani obboleessa keessan Faarfataa Lalisaa Dimaasuuti. Yeroo kana biyya keessaaf biyya alaa teessanii miidiyaa koo kana kan hordofaa jirtanii hamma dhumaatti na hordofaa. Miidiyaa kanaaf haaraa kan taatan immoo subscribe, like, share gochuudhaan na tumsaa isiniin jedha. Macaafa Isaayyaas boqonnaa 38 lakkoofsa tokko kaasee nan dubbisa akkaseedha. Baras Hisqiyaas dhukkubsatee du'a ga'ee ture. Isaayyaas ilmi Amoos inni raajii gara isaa dhaqee, ati hinduuta malee hin fayyituutii wanta mana keetiif abboomtu qopheessi siin jedha Waaqayyo jedheen. Yommus Hisqiyaas gara keenyanitti galagalee Waaqayyoon hin kadhateedha. Isin hanga lakkoofsa 8tti dubbifadhaa, ani lakkoofsa 1-2 dubbise. Guyyaa har'aa mata duree ati hinduuta malee hin fayyituu irratti isin barsiisa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Bar tokko Hisqiyaastuu dhukkubsateetu baay'ee dhukkubni isaa itti hammaataa ta'e. Dhukkubni isaa du'a lubbuu waan isa geessiseedhaa fi dhukkubni jabaan waan isa qabateedhaa fi Isaayyaas gara Hisqiyaas dhaqe. Akkasittiin jedhe. Sagalee abdii laatee miti Hisqiyaasiif. Ilaala sagalee akkas jedhu. Sagalee dhaga'uudhaaf namatti cimu. Sagalee abdii nama kutachiisu. Sagalee haalli isaa hundumaa wal xaxaadha. Sulumaa dhukkuba keessa jira. Inniyyuu du'a nan du'aa jedhee yaadda'aa jira. Yaaddoo isaa kana keessatti garuu sagalee abdii fuudhee dhaqe miti. Raajiidha garuu. Sagalee abdii fuudhee dhaqe osoo hin taane garuu sagalichi ergaadha, dhugaadha. Sagalichi sirriidha. Sagalichi Waaqayyo harkaa ba'e. Akkasittiin jedhe. Ati hinduuta malee hin fayyituuti. Ati kana booda abdii jireenyaa waan hin qabneef ati hinduuta waan taateef wanta mana keedhaaf abboomtu qopheessi. Waan mana keedhaaf ta'u, waan biyya kanaaf ta'u dhaamsa dhaammattu qopheeffadhu. Hankee hin fayyituuti, hin fayyitu siin jedha Waaqayyo. Ilaalaa amma dhumaatti na dhaggeeffadhaa, ergaa isinii qabaati. Hin fayyitu ati waan taateedhaaf nama mana keef yookiis nama wanta mana keedhaaf ta'u tokko qopheessittiin jedhe. Ati maal ta'uudhaaf hinduuta waan taateef. Ani dhukkubsachaan jiraayyuuti hafuura du'aan irra labsita mitiin jenne Hisqiyaasittiin Isaayyaasiin. Rakkina keessan jiraayyuu mul'ata akkasiinatti dubbatta miti ittiin hin jenne. Wallaansoon qabneen Hisqiyaas Isaayyaasiin. Sababii inni wallaansoon qabne maaliif sinitti fakkaata? Ergichi Waaqayyo biraa dhufe dhumarratti akkasittiin jedhe. Waaqayyo akkasiin jedha. Ilaala. Waaqayyo akkasiin jedha jechuun waan qallaalii sinitti fakkaata miti. Ergaa cimaadha. Waaqayyo akkasiin jedha gaafa namni namaan jedhu ergaa cimaa of keessaa qaba. Waan jecha baay'ee nuun jedhu danuun addunyaa kanarra jiru. Garuu jechoota danuu nuun jedhamu keessaati Waaqayyo akkasiin jedha gaafa jedhamu garuu miira addaa tokko qaba. Isaayyaas ergaa gaarii fidee gara Hisqiyaasiin hinnu ittuu ergaa du'aa baatee dhufe. Yeroo tokko jireenyi nu harkaa baduu danda'a. Wanti nuti godhaa jirru hundumtuu kallattii nu gadhiisuu danda'a. Bitaa nutti galuu danda'a. In hojjenna in laffaana garuu ija dhabuu danda'a. Yeroo tokko jireenya akkasuman. Inni ergaa Waaqayyo dubbate sokkeen eenyu? Isaayyaas ergaa Waaqayyo isatti dubbate duwwaa haasee sokke. Akka inni ittiin jedhee ati hinduutaa ittiin jedhi kottuuni ittiin jedhee Isaayyaasiin Hisqiyaasitti erge. Hisqiyaas yeroo sanaa akkuma Isaayyaas mooraasaa keessaa utuu inni ba'aa jiru gara keenyan manaatti galagalee hanga lakkoofsa 8tti dubbifadhaa. Gara keenyan manaatti galagaleetu gara Waaqayyotti boo'e. Maaliif beektu? Isaayyaas akka inni du'a isa oolchine beekan. Qorumsa akka isa oolchine beekan. Dhukkuba isaa furmaanni eessa? Gara Waaqayyo akka ta'e amaneera. Rakkina isaa cinqii kana keessaa kan isa baasuu danda'u Waaqayyo qofa akka ta'e Hisqiyaas beeka. Kanaaf gara Waaqayyootti galagaleetu gara keenyan manaatti siqeetu Waaqayyoodhaan kadhate. Yaa Waaqayyo dura keetti gaariin godhe tokko naaf ilaali maaloo. Xoofoo rakkina kana du'a kana irratti dhufeeraati. Ilaala rakkina keessa jira, cinqii keessa jira. Ergaan itti dubbateera, kan itti dubbate Waaqayyo, kan inni kadhatus deebi'ee Waaqayyo. Ilaala addana kana irratti akkasin hubattan hin barbaadu. Kan ergaa du'aatti dubbate Waaqayyo, kan inni kadhatus qiyaasis Waaqayyo. Rakkinatti keessa jirtuuf namni furmaata ta'uu hin danda'u. Qorumsatti keessa jirtuuf namni furmaata ta'uu hin danda'u. Balbala sitti cufateef namni furmaata ta'uu hin danda'u. Haala si mudate har'aadhaaf namni furmaata ta'uu hin danda'u. Gara Waaqayyootti deebi'i.
Waaqayyo harka araara isaa sii diriirsaate. Gaariin godhe mana kee keessatti isheen gaarii godhe guyyaa tokkodhaaf ilaali. Eeyyeen kan hin waamu si duwwaadha gara Waaqayyootti boo'i. Imimmaan saba caasee gara Waaqayyootti boo'i. Imimmaan dhugaa lapheerraa boo'i. Imimmaan dhugaa Waaqayyoon dhaabachiisa. Imimmaan dhugaa lapheerraa gaafa gara Waaqayyootti deebinu, lapheerraa gara Waaqayyootti gaafa boonyu, Waaqayyo yaada isaa keessa akka inni deebi'u godha. Waaqayyo akka inni murtoo isaa irratti hin ariifanne godha. Akka inni murtoo isaa jijjiiru godha. Imimmaan dhugaa murtoo Waaqayyo jijjiira laala. Yaada garaa geddirachuun inni dhugaan Waaqayyoon murtoo jijjiirsisa. Yaada garaa geddirachuun inni dhugaa. Hisqiyaasitti murtoon du'aa murtaa'ee ture. Yaada garaa isaa sirrii gaafa inni geddiratu. Imimmaan isa dhugaa gaafa ba'u Waaqayyo faara tolaadhaan deebisee ilaale. Ammas Isaayyaas utuu inni deemaa jiru dudduuba deebiseetu dhaqi mucaa koodhaan akkasittiin jedhee bara kee irratti waggaa 15 sii dabaleera jedhiinee murtoo du'aan itti murtaa'eeraan daqiiqaa muraasa dura. Hamma garuu araaraan gaafa inni yaada isaa deebifatu, gaafa inni ilaalcha isaa sirreeffatu, gaafa inni boo'icha dhugaa gara Waaqayyootti ba'u Waaqayyo faara tolaaf yoo du'a Hisqiyaasitti hin gammadu Waaqayyo. Hisqiyaas gara Waaqayyootti akka inni deebi'e Waaqayyo isa gargaaru barbaada. Waaqayyo gargaaru barbaada Hisqiyaasiin. Boo'icha dhugaa boo'e yaada garaa geddarannaa dhugaa gaafa inni geddaratu Waaqayyo akkasittiin jedhe du'a kana sirraan kaasaa. Boo'icha kee an argeera, imimmaan kees ilaaleera, kadhata kees dhaga'eera, gadda kana sirraan kaasaattiin jedhe. Isaayyaasiin deebisee ergeef. Nama biraa ergee miti Waaqayyo. Isaayyaasuma sila induutaa haala kee mana kee fi waan ta'u abboomi jedhee sokke sanaan deebisee dudduuba. Yeroo tokko tokko hojii Waaqayyo nama ajaa'iba. Maaliif nama ajaa'iba beektu? Amma kanan duuta jedhee Isaayyaas raajee amma kana akkamitti abdii jireenyaa taasaa? Namichi kun sobaa na taasisa hin jenne Isaayyaas. Maaliif? Nama dubbate beeka, isa dubbate sirriitti beeka waan ta'eef. Arrayyuu yaada namaa ilaaltanii warri raajjanii yaada Waaqayyo isinii wayyaa gara yaada Waaqayyootti deebi'a. Namni isin haala isaa ilaaltanii itti raajjan sun boor sin dhiisee du'a. Dhugaa isinitti hima. Garuu boor bara jireenya keessan yaada dogongoraa mul'ata sobaa warri haasoftanii fuula Waaqayyo dura qaana'aa jiraatu. Gaafa mul'ata sobaa haasoftanii iyyuu hin qaanofne garuu hin qaanoftan sin. Ilaala. Maallaan jedhaa gara isaan naquun jenne Isaayyaas. Ammas Waaqayyo dubbatee deema dhaqe. Waan Waaqayyo dubbatu takka nama hin qaanessu. Waan Waaqayyo dubbate lafa Waaqayyo nuuf yaade gaafa deemnu takka qaaniin hin jiru. Yoonaas yaada Waaqayyo dhiisee yaada mataasaa waan filateef qurxummiin liqimsite. Kanaaf garaa qurxummii keessa akka inni jiraatu Waaqayyo carraa laateef. Wanti nu kuffisu yeroo baay'ee waan Waaqayyo nuuf file osoo hin taane. Waan nu xiqqeessu waan Waaqayyo nuuf file miti. Waan karaa nu dhaabee jiru waan Waaqayyo nuuf file osoo hin taane waan ofii keenya miira keenyaan filanne. Waan ofii keenya filannu yeroo hundumaa karaa nu dhaabu. Waan ofii keenya filannu hiriyaa booddee nu taasisa. Waan ofii keenya filannu toora namaa keessaa nu balleessa. Yaada kan kee osoo hin taane yaadni Waaqayyo bara 2018 kanatti siif haa ta'u. Eeyyeen yaada Waaqayyo si yaadetu toora namaa si dhaaba. Yaada Waaqayyo si yaadetu jireenyatti carraa jireenyaa carraa jiraachuu si laata. In boo'e gara Waaqayyootti ammayyuu gara Waaqayyootti boo'e. Carraa salphinaa si qunnamuuf jedhu kan carraan du'aa mana kee irraa haa darbu maqaa Yesuusiin. Carraan qaanii carraan xinnaachuu mana kee irraa haa darbu maqaa Yesuusiin. Akkuma Hisqiyaasiif carraan jireenyaa laatame hamma saayitii kanaa kee carraan du'aa sirra darbee carraan jireenyaa siif haa dhufu. Carraan qaanii sirra darbee carraan hixaan eebbi tokko si argatu maqaa Yesuusiin. Balaan tasaa sirra darbee leeyya'uun akka tasaa sirra darbee wanti haaraan jireenya kee argatu. Ammayyuu sin eebbisa humna dhiiga Yesuusiin. Sin eebbisa harka kee ol kaafadhu. Ilaa na duukaa amantiidhaan ameen jedhee fudhadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin har'aa ka'ee barati jiraattu irratti baraan si eebbiseera. Nagaadhaan si eebbiseera. Humuriidhaan si eebbiseera. Waan hundaan si eebbiseera maqaa Yesuusiin. Ani boo'icha mucaa koo argeeraatii. Imimmaan mucaa koo argeeraatii. Ilaali garaa Waaqayyo akka inni nama agartu. Dhaqiitii mucaa koodhaan bara kee irratti bara sii dabala jedhiin ittiin jedhe Isaayyaasiin. Gaafa Waaqayyoof abboomamnu baraan nu eebbisa Waaqayyo. Umuriidhaan nagaadhaan nu eebbisa Waaqayyo. Dhukkuba nu keessaa dhangalaasa Waaqayyo. Nagaa boqonnaa irriba gahaadhaan sammuu tasgabbiidhaan eebbaan foonitti hafuuratti nu eebbisa Waaqayyo. Waaqayyoodhaaf jiraachuudha. Atiin duuta malee hin fayyituuni gara jireenyaatti jijjiirama. Har'aa kaasee labsi biyyi lafaa sirratti labse, labsi seexanni sirratti labse humna dhiiga Yesuusiin sirraa geddereera. Humna dhiiga Yesuusiin sirraa jijjiireera. Maqaa Yesuusiin nama galataa ta'e qaanii keessa jirtu kana keessa, leeyyoo keessa jirtu kana keessa,
boo'icha keessa jirtu kana keessa saayitii kana humna dhiiga Yesuusiin harki si baasu tokko harki Waaqayyoo gara jireenya kee dhufaa rakkina kana keessaa hin baatu qorumsa kana keessaa hin baatu gadda kana keessaa hin baatu guyyaa har'aa kaasee sirratti nan labsa mana kee irratti nan labsa jireenya kee irratti nan labsa bakka hojii kee irratti nan labsa har'aa kaatee nama guddaa ta'uu jalqabe har'aa kaasee Waaqayyo foolii kee geddera bara boo'ichaa sirra dabarsee bara ati ol jettee adeemtu siif fida Waaqayyo haleluuyaa. Hisqiyaas irra duutiin darbe qaaniin hin darbe leeyyoon hin darbe ormi mana isaa dhaaluun hin darbe har'a Waaqayyo toora ati dhaabbattee sagalateeffattura si dhaaba mandarati maqaasaa ol qabdura si dhaaba Waaqayyo hin boo'in bara boo'icha kee dabarsa Waaqayyo du'a kee hambiseetu qaanii si oolcheetu Waaqayyo nama galataa akka ati taatu godha Waaqayyo kutaa lammeeffaa yeroo biraa waliin ilaalla amma siifitti nagaa fayyanaa qabaadhaa Waaqayyo bara hamaa keessa nagaa taate akka ati jiraattu godha. Hallelujah.